Nagaan Waaqayyo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana hojjechuu kanan barbaade sababa tokkoofi. Ani dhalataa Wallaggaati. Kanan dhaladhe Wallaggaati. Caasaa hiddaa lakkoobsa dhala namaatiin ani Oromoodha. Amantaan koo garuu Ortodoksiidha. Seera uumamaan namadha. Sabni ani irraa dhaladhee nagaa na barsiise. Sabni ani irraa dhaladhee tokkummaa na barsiise. Sabni ani irraa baradhee jaalala na barsiise. Sabni ani irraa baradhee gara laafina na barsiise. Amantaan kiyyaa tokkummaa na barsiise. Amantaan kiyyaa jaalala na barsiise. Amantaan kiyyaa nagaa na barsiise. Kanaaf ana cinatti inni Arsiis, inni Baalees, inni Wallaggaas, inni Shawaas, inni Gujiis, inni Goojjamis, inni Gondaris, inni Walloos nama tokko. Ana biratti ilaalchan qabuuf tokkoffaa sabummaa kootu yookaan saba guddaan irraa dhaladhetu anaan na barsiise. Namni hundumtuu tokko ta'uusaa. Lammaffaa immoo amantaa kiyyaatu na barsiise. Na qajeelche jechuudha. Kanaaf maqaa tokko osoo waliin qabnu maqaa tokko yookaan moggaasaa Rabbi nuuf moggaase yookaan Waaqayyo dhala namaa yeroo uume nama jedheetu kan inni ittiin waame. Namummaa keenya dagannee akka saree dhaltee ilmoo ishee nyaattu kutaatiin kan wal qoqqoonnee balbalaan wal hirree caasaa hidda lakkoomsa dhala namaatiin bakka dhibbatti wal tatarsaasnee kan nuti walirratti kaanu maaliifidha? Tokkummaan abaarsa nutti hin fidu eebba malee. Nagaan abaarsa nutti hin fidu eebba malee. Jaalalli nagaa malee eebba malee abaarsa nutti hin fidu. Anaaf akkuma suuraa armaan olii yookaan suuraa asirra jiru kana viidiyoo iskiriinii irra jiru kana akkuma agartan Arsii waliinis nan jaalladhaanii waliin suuraan ka'aa natti tolu. Inni Gondarees natti tola. Inni Gujiis ilmoo dhiiraa natti tola. Inni Walloos, inni Goojjamis natti tola. Inni Tigreenis, inni Baalees natti tola. Dhala namaadha. Dhiiga koodha. Qomoo koodha. Hidda lakkoomsa dhala namaa lafa amma jirtuu kaasiiti gara hudduubaatti lakkaa'i. Bitaanis yaabbadhu, mirgaanis yaabbadhu. Addaamiin geessee dhaabbatta. Addaamiin geessee dhaabbatta. Erga Addaamiin geessee dhaabbattee booda Addaam immoo maalidha? Biyyeedha. Biyyee irraa bocame. Ilaala. Addaam biyyee irraa bocame. Kana yeroo jennu biyyeetu wal lolaa jechuudha. Biyyeetu biyyee irratti ka'a laala. Biyyeetu biyyee irratti ka'a. Biyyeen kun immoo kophaa bareeduu hin danda'u. Maal yoo ta'e malee Waaqayyo immoo biyyee kana erga uumee booda, dachee kana erga uumee booda halluu magariisaan haguuge. Biyyeen halluu magariisa yookaan margaan yookaan bosonaan malee bareeduu hin danda'u. Maaliif? Lolaatu itti taphata. Lolaatu hareetu dhaqeetu lagatti dabala waanta ta'eef. Lolaatu isa godaansa waanta ta'eef. Margi yoo irra jiraate, bosonni yoo irra jiraate garuu biyyeen sun ulfina qaba, kabaja qaba. Kanaaf bosonni yookaan halluun magariisaa dachee irratti argaman biyya lafaaf waardiyyaa, biyya lafaa fi ulfina akkuma ta'an anii fi ati, inni Baalee fi inni Wallaggaa, inni Arsii fi inni Wallaggaa, inni Shawaa fi inni Wallaggaa guutummaa dhala namaa kallattii arfaniinuu kan jiru. Hundumtuu jaalala yoo qabaate nagaan biyya keenyaaf ta'a. Eebbi biyya keenyaaf ta'a. Ilaala. Duuti nurraan dhaabbata, godaansi nurraan dhaabbata, hiyyummaa beelli nurraan dhaabbata jechuudha. Kanaaf tokkummaan humna, jaalalli immoo aada. Ana Wallaggicha.